baga gammaddan isinin jechuu barbaada. Hawaasni kiyya bakka jirtan hundatti baga rabbi isin baase, baga rabbi hidharraa isin baase jechuun barbaada. Ha hidhame isin hundaatu hidhame, ruuxii teeysanii hidhame, qaama fi qalbiin teeysan hundi hidhamte, yaanni mana hundatti isin galee hedduu rakkattan, hedduu hiraartan, baga rabbi isin gammachiise, baga rabbi hidhaa isin baaseen isiniin ja'an. Nama muraasaa meeqa hidhaa bahe, isin hundaatu hidhaa bahe. Baga rabbiin jara keenya san hidhaa baasee, isinillee qalbii teeysan hidhaa isin baasee, baga rabbi isin gammachiise isiniin jechuudha barbaada har'a. Edaa fi kana guyyaa har'allee gammachuu ijoolleetii fi gammachuu hawaasaatiin laalaa ture. Mee dhiiroo ijoollee wajji waa salfiin seenu je'eetiin eegan gammachuu teeysan laale booda anillee irree gammachuu na dhagayamte ibsuudhaaf asiin as dhufee baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Wanni nurra dabre kun waanuma hawaasa tokkorra dabru, waanuma takka ta rabbiin jiruu ilma namaa keessatti godhee gaafa jarreen keenya kana bakka wanni itti dhaqee dubbisee bakka isaan hidhamanitti aboo juuzni kun juuza jiruu teeysan keessa jiru ha qaraatan malee bira dabruun hin taane, juuzuma san qara'uu jirtanii humattuun laalinaa abshiruu je'eetiin ture. Isaanillee waan naan ja'an sarree ta isaan naan ja'an isinitti himu, tanin ufii je'een isinitti himaa. Juuzni kun juuzuma jiruu namaa keessatti jiru ha rabbiin kaaye. Hidhaan amma tokko ta dabarte tun waanuma jiruu jara keenyaa kana keessatti umrii teeysanirraa hanga kun bakka kanatti dabra jechuu waanuma rabbiin keenya dabarse malee waan hatattamatti dhufee miti. Akkuma isaanilleen fuula dura beekanii qoraasuma dhiiraati jedhan san waan yeroo san waliin jennilleen akkuma jirutti haa ta'u, rabbiin keenya akki jiru subhaanahu wa ta'aalaa wa asaa an takrahuu shay'an wa huwa khayrun lakum jaa. Waa garii isin ni jibbitanii ammoo waan santu irra isinii khayriidha jedha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa. Gariin keeysan akkamitti hidhaatu khayriidha, miidhaa tanaatu khayriidha, zulmii tanaatu khayriidha. Namni jiru jiraachuun ni mala duuba. Khayriin manzaraa ati laalteen kanaa miidhu. Waa waliin haasawin illee jira san amma isinitti himu. Manzaraa isin laaltaniin kanaa miidhu. Karaan khayrii karaa birooti. Mee gabricha kiyyaati hanga kana naa taa'i jechuun tun hujuma rabbii keenyaati subhaanahu. Maaliif bu'aa hedduu nuti beekuu hin dandeenye haganaa fuuldura immoo beekuu teenyu waa hedduu keessa jiraachuun mala rabbiin gabroota isaa hin miidhu. Waan sanin amma bu'aa sanin hiika yoon hin jee amma maali bu'aan achi keessa jiru? Bu'aa sanin akka nan fakkaateetii fi akka tokko tokkotti hiika yoon hin jee bareedaan ta'u. Maaliif isinuma kana wajjiin wal dhabuu sodaadhaa duuba. Bar soduma teessanii nu rakkisu jira nuti waa amrillee waa wallaallee beeke. Amrii afaanii wallaallee waan si ajaa'ibsiisurra. Gizee garii soduma hawaasa keenyaatu haasawallee nu dhoorkee waan dubbannullee sodaanne duuba. Yeroo hawaasni keenya rakkoo keessa jira, cinqii keessa jira, dubbillee hin hubatu, namaa hubatu bakkizee garii wayillee hubatu darajaa dadhabu gubbaa jira, miira addaa keessa jira. Yoo isaanillee fayyaduu dadhabne, akka isaan hin mufachiifne, yoo tokkollee godhuu dadhabne,
akka yaada isaanii sababaa keenya yaadni bakka laman taane kanarraa filanne duuba. Nabi Muusaan gaafa kitaaba Tawraat fudhatuudhaaf rabbiin baay'ilama isaa godhee kitaaba fudhachuudhaaf gama rabbii bakka rabbiin baay'ilama isaa godhetti deeme obboleessa isaa Nabi Haaruun nagayaa rahmanni irratti haa jiraatu ummata isaa keessa dhiifate. Nabi Haaruun nagayaa rahmanni irratti haa jiraatu humniti isaatii fi sagaleen isaa akka sagalee Nabi Muusaa sanitti fudhatu ummanni. Muusaadha irra sodaatan. Muusaadha irra sodaatan. Isa oduma inni isaan keessa jiru irraan qaaranii waan gabbaranis tolfatanii isaanumaa waa gabbaru jirutti Muusaan gale duuba. Rabbiin Nabi Muusaaf hime ummanni kankee si booda mokkorree nuti mokkorree ummanni waan biroo gabbaraa jira jee rabbiin Nabi Muusaadhaaf hime. Nabi Muusaan oggaa gale Haaruunii maal jeeni? Yaa Haaruun ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني عفاسيت أمري أمني خوني خرر رامك إيجا أغرت أمني خوني دوغوري إيجا أغرت أمني جلت إيجا أغرت ما نهردفو نبدي أمتا خانا خيسة تيسا ما نهردفني جئيني جلان نبي هارون أكي جي يا أبو ليسخي مي أريد اللي ننقبني matallee nan qabini duruu areedaa fi mataa qabee hubaritti utaalee meegan na dhiisi yaalma haadhatiyyaa yaalma gudee yaa tiruuxiyya ani barii nin sodaadhe inni khashiitu an taquula farraqta bayna banii israa'iila walam tarqub qawli odoo jecha kiyyan hubanne aboo banii israa'iil bakka lamatti adda qooddee garii jibicha gabbaru irratti dhiiftee garii fuutee dhuftee naan jetta namni gariin na wajji hafe yooni waan birollee dadhabe ummata siin eeguu tokkummaa ummataa eegee ummata siin eeguu filadhe jee duuba. Yeroo garii kana filanna duuba. Yeroo garii waan akkanaaf filanna. Hatta ra'ayiin keenyaa fi yaanni keenyalleen kanuma gama san jiraachuu dhabuun malu dirqii hawaasa keenyatiif akka jechi hawaasa keenyaa addan baane sababaa ummanni keenya irratti wal dhabu akka hin taane miizaana kana eeynee wal qusachaa sodaachaa deemna. Baga gammaddan. Baga gammaddan. Dulloonni baga gammade. Dargaggeessi baga gammade. Haawwan baga gammadan. Hawaasni akkuma jirutu baga gammadan. Baga rabbiin haa ummata keenya ha hidhame san hidhaa baasee isin gammachiise jechuu barbaada gama kiyyaan. Amannee Haaruuni faranjiidhaa kun dhiifamalleedha. Amannee Haaruuni faranjiidhaa kun dhiyootana biyyi faranjii tuni gariinsi baradolle amma baradoon teeysan sun nutti bubbiftee amannee Haaruuni keeysan sun wama ajaa'ibaatiin nutti seene yoo je'an numa malaa beeke. Maal baantallee jeeyin duuba. Qilleensi nutti bubbisaa ture shurufkaan biyya tana keessa deemaa turte guyyaa 15 dabre kana nama rifachiifte hogga kophaa teenyee haasoynu hogga kophaa ufitti haasawnu saboo maaltu deemaa jira. Roobni jihuma tokkoon dhufee jihuma tokko roobu kun maali roobni kun jenneetuma kophaa alaan alaa turre. Saboo dubbiin garam deemtillee jechaa turre. Amma immoo har'aa fi kalee edaa fi har'a qilleensi ammas wal madaalee gammachuun ta nama hundaa fakkaattee qilleensi wal madaalee gammachuun amma ta nama hidharraa hiikameetuun irraan dhooytee gammachuu
amata haarawa faranjii san liqimsite amma asittiin guyyaa edaa fi har'a jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Dubbiin tun dachaadha ta'in amma haasawee akka gaariitti ofirraa buqqisee haasawuuf waa hedduu eegaa deemna. Waa hedduu eegaa deemna silaa ofirraa buqqaaseetiin akka gaariitti haasawa yoon jeellee garii akkaataa nuunatti hin dhiisu. Baga gammaddan isin gabaabdutti baga gammaddan. Wanni isiniin jiru hawaasa kiyya. Jiruun muuxannoodha duuba. Qaceelloon naa hubadhaa duuba. Alhayaa tajriba jiruun muuxannoodha duuba. Jiruun muuxannoodha jara keenya. Imala teenya rabbiin ni dheereyse. Maaliif dheereyse hin beeyne duuba. Xiqqoo amnaan nutti dheerate. Maaliif dheeratte illee hin beeyne. Akki silaa nuti feenu xiqqoo ni dheerate duuba. Maaliifi rabbuma keenyaaf beekatu. Haa ta'u jiruu hoggaa akkanaa kana muuxannoo jiruudhaa abbarraa ilmoota dabraa deemtu. Ilmoorraa ilmoo dabraa deemtu. Waan kasaarree hin qabnu barachaa dhufne malee duuba. Waan hongoyne hin qabnu barataa dhufne dhugaa. Namoota hedduu qabeenya hedduu namoota hedduu dhabuun ni mala duuba. Ammoo waa barataa dhufne muuxataa dhufne. Ani amma waan isinii dhaamu agararallee bal'achuun fedhu. Ammallee fuulli keenya durrii amniti teenyaa hangamta akka taate rabbuma keenyaaf beekatu. Wanni nurraa feesisu jecha keenya tokko godhuutu. Jechi keenya tokko tahuun waa hedduun amata haarawa faranjii kana biyya teenya keessatti ilaalaa ture. Amata haarawa keessan kun waa isin bira jiru as nu bira jira. Waa hedduun ilaalaa ture. Namoota garii warruma wajji jiraannu ka durillee adda adda jiru ka haasoon isaanii adda addaa ka paartii ka wal faalleessu ka wal arrabsu jihaa tokko ka dhufeen argee duuba. Afaan tokkoon waan tokkorratti ka dubbataa jiru afaan tokkoon waan tokkorratti duuba. Dogoggora kiyya ta'uun ni mala kanan hordofaa ture duuba. Wanni an hawwu nama waan takkaaf dubbatu ka waan takka dubbatu ka afaan tokkoon dubbatu tahuun jiruu namaa keessatti murteessaadha. Wanni dubbannuuf takka ta'uu. Akkitti dubbannu tokko ta'uu. Afaan dubbannuun tokko ta'uu. Tana dachumatti isiniin jaa keessa sesseenuu fedhu. Kuni murteessaadha. Akka jetti Oromoon horiin abbaa hedduu baqaan bahuu jedhan. Baqatee bakka dhaquun qabu horiin abbaa hedduu. Maaliif? Abaluutu oofe, abaluu baqachiise, abaluu baqachiise, abaluu baqachiise. Odoo jedhan horiin jidduu lafatti hafatu. Baga gammaddan. Baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Dulloota hedduu dullattii takka feesbuuk irratti argee intala sa'aadaa jedhan takkaatu maxxansina fakkaata waan sanii. Ayyo guddoo takka akkoo takka argee harkasii lamaan samitti ol qabdee baga rabbi ilma keenya nuu baase jettee ta'a. Akka isin itti gammachuu ibsitu an takkaa waan akkasiin agarree qalbiin na cabee hoggaan dullattii sallaalee wallaahi. Rakkoon tuni rakkoo tokko tokkotti mana keenya seentee dullattii nagayaan teessee tasbiisii qalaw gootee yaa rabbii nagaan nu oolchi nagayaan nu bulchi jettullee hagam takka akka rakkoo keessa jirtu akkoo san hoggaan argee isin hundi arguun keessan ni mala. Yoon dogoggoruu baadhee yoo sa'aadaa nama sa'aadaa jedhaniitu maxxanse gara boodatti baalee jetti wanneen suni. Wallaahi dullattii san hoggaan argee akka nama tokkotti hammam takka dubbiin keenya gadi fagoo akka ta'e rakkoon hawaasaa hagam takka gad fagoo akka taate dulloonni silaa nagayaan sijaajarra taa'ee
tasbiisaa qalaw godhulleen hangam takka akka waan kanaan rakkate akkoo san irratti argee duuba. Baga gammaddan isinii jechuu barbaada. Gammachuu rabbi wajjiin wal nu dhoorkine. Gammachuu shukrii rabbii galata rabbii nu wallaalchifne. Sheekotii hedduun dubbataa turan dhagayaatiin ture. Gammachuu rabbii wajjiin wal nu dhoorkine. Waan takkan isinii hima nuti ummata islaamaati. Nuti ummata islaamaati. Islaamummaa tana akki firraa goonu jirutu. Gariin amma namni keenya gariinsaa ani waaqeffataadha, ani maarroodha, kanumti islaamaa kunillee numa ja'a beek. Haanuma ju'uu malee garatti hidhee jalaa bahuun qabu waan kana duba. Yoggaa gammannu gammachuun teenya gammachuu nama islaamaa ta'uu qabdi duba. Namni biroo akka isa fakkaatutti gammaduun mala. Gammachuusaa akka isa fakkaatutti ibsa. Ansan dura dhaabbachuutti hin jiru beek. Anumaa fi sin baana, anumaa fi sin baana duba. Hoggaa gammachuu teenya ibsannu, gammachuu teenya akkamitti ibsanna? Akka rabbiin nutti hin buufanneetti. Gammachuu ibsuu rabbiin nu dhoorkuu bar. Karaan gammachuutti ibsan hedduu jiraa beek. Gammachuu teessan karaa rabbii wajjiin waliin dhabneen ibsattan gammachuu teessan jechuudha. Shukrii rabbiitiin ibsanna. Alhamdulillah rabbii keenya galanni si haa ga'u. Ijoollee hedduun asirra laalaa ture. Wallaahi waan ja'anilleen afaanii uf dhabanii miqiyyoon takka masilaa mana arabaatiin jira malee iyyi nagooti akka ju'uu wallaale silaaniin iyya. Silaa lallabeetiin firraa baasa. Booda jarri kunuu maal taate jedhaniin arabni kun qabee ganna darba je'eetiin sodaadhee akkan too wallaale. Akkatti gammachuu san haasoytu dubbiin afaanii dhumte. Gammachuu namni keenya keessa jiru miirri namni keessa jiru miira an argaa jiru kun miira jabaadha. Miira ajaa'ibaa keessa jira hawaasni gammachuu keessa. Yeroo kana keessatti rabbii keenya eeggachaa alhamdulillah galanni si haa ga'u yaa rabbi wilillee waan akkanaa nutti hin deebisin jechaa karaa nagayaatiin gammachuu ibsachuun dhoorkaan qabu. Gammachuu teessan ibsachuu dandeeysanii daangaa rabbiin nu hayyamirra dhaabbannee gammannaa. Daangaan dabarruu ni gammanna. Gammachuu ilma namaatu gammada. Rabbiin gammachuu naman dhoorku.